barnoota barachuu qofa osoo hin taane jireenya keessan keessatti immoo karaa amantiitiin Kiristoosin akka fayyisaa keessanii gootaniitiin amantaa kana fudhattanii kunoo yeroo itti amantan irraa haga biyya kanaa waliin jira. Attamiin amantaa kiristaanaa yookaan Kiristoositti amantanii fudhachuu dandeettan? Yoo duuba deebi'ee jedhee eenyutu isin barsiise? Akkamiin amantan? Akki amanneen warri keenya amantiin qabu duri. Amantiin qabu jechuun yookaan Islaamaa miti yookaan Kiristaanaa miti illee amantiin qabu jechuun diqqoo urgattii tanarra waa sirreessina. Isaan akkaataa itti waaqeffatan akkaataa itti amanan qaban isaan. Isaan akka Kiristaana illee miti Islaama illee miti waaqa waaqeffatan. Waaqa waaqeffatan. Amantiin isaanii isa jechuudha. Waaqa waaqeffatan. Waaqa uduma waaqeffatan nu mana tamaarii galle. Mana tamaarii galle abbaan keenya uduma waaqa waaqeffatan nageelleen hin deddeebi'anii warra ajaju kanneen giraazmaachin kaa jalatti waa ajajan. Isaan nageelle waan deddeebaniif gara ortodoksii kana daban. Amantii ortodoksii kana. Amantaan barasanii amantaan ortodoksii kabiraan jiru. Kanamni yoo xiqqoosii waan wayyata jedhee garas dhiyaata. Garas yaada. Warri kun ammoo gara Islaamaa millee amantii Kiristaanaa millee inuma jiraatan. Kana keessaa nu mana tamaarii galle. Mana tamaarii galtan? Mana tamaarii galle. Mana tamaarii galle. Mana tamaarii galle. Gaashi Bayyanee matsaafa nu barsiisaa ture. Bayyanee dhaabaa. Dhaabaa jechuun barsiisaa kenna. Nama karaa amantiitiin ija keessan banna jechuudha. Isa eenyu akka fide tufaa hojiitti fide jedheera. Duratti jenneera. Akkuma dhufeen inni tsalootii nu godha mana tamaarii yoo nu nam'inee jenne. Tsalootii goonaa jedha. Nu tsalootii godhaa. Achi ka'ee waan nu barsiisu. Wanti nu barsiisu fidalumaa be waan biraatii miti. Aandulattii kana lakkoofsa kana wannoo barreesseetti barreessaa nuun jedha. Haahuuyi kana baran. Isa baratan. Isa baran. Isumaan afaan barataa dhufne. Amantii kennallee yoo kaanee galuuf kaanee jenne waliin nu qabee tsalootii nu godha. Waaqa isiniif kadhata. Waaqa nu kadhata. Waaqa nu kadhata. Achiin jalqabne nu amantii kenna. Amantii biraan qabnu ture. Amantiin qabnu tama waaqa kadhannu tanaa tsalootii godhannaa achirraa jalqabneeti waaqa kenna waaqeffachoo jalqabne amantii kenna. Tsalootii godhachoo tsalootii waaqa kadhachoo. Aloo jalqabdan. Aloo jalqabne. Achi akkaataa kuyyara buune. Akkaataa sanii iddoo jirtan gara kuyyaraa buune. Kuyyara buune. Haga kuyyara buune jenne hin badhifanne. Gara biraa asii achi hin jenne ijoollee teennallee barsiifachoo, ufiillee barachoo, namootatti illee himuu akkasiin jalqabne. Akkaataa kanaan jalqabne. Akkaataa kanaan jalqabne. Amantaa akkaataa kanaan amantanii haga kuyyara dhuftaniitiin jettanii booda amantaa kana fudhatanii akka seera adventistiitti cuuphamtanii miseensa waldaa taatan jechuudha. Akkasiin deemaa ture. So kana keessatti Gaash Bayyaneen isin barsiise namoonni yeroo san kuyyara isin barsiisan eenyuun fayyaadattu? Barsiisaa kuyyaraa. Cheerchii warra isin barsiisu keessaa abbaan magaalii yoo san maali wanti isin barsiise wanti isin? Abbaan magaalii. Qees Takla Hayimaanoot Kallachaa jechuudha. Beeka abbaan magaalii nun barsiifne inni wongeela dabarsa. Wongeela qidaamee fa'a cheerchitti in lallaba. Cheerchitti lallaba. Cheerchi lallaba. Yeroo kana hin dhageettan? Hin dhageenna. Guyyaa kaan ammoo ala deemaa, obbo Buttaa waliin deemaa, obbo Galgaluutu deemaa nennaa baay'ee Galgaluu Goomaloo. Galgaluu Goomalootitu paaster Takla Hayimaanootiin fuudhee jalloo fageessanii namoota warra jalloo kana gama maadadaafaa warra Gaash Bayyaneefaa fidanii gara Ayimaraafaa fidanii abboosaafaa dhaqaa jaarsi akkasiin deemaa kana kadeemuun
galgalu obbo galgalutu deemaan akkasitti barataa turre qaalii waaqaallee laagaa waaqaa sagalee waaqaa akkasitti barata sagalee waaqaa akkasitti barataa turre qidaameellee cherchii dhufeetiin hin sabbaka hin gorsa yaa isin gaafa sanbata cherchii dhattanii sagantaa dhageettuu hin barattuu achiin booda namni achi baratu kunniin akkuma fedha isaatiin cuuphamanii miseensa waldaa ta'an akkasiin barataa akkaataa kanaan guddatan jechuudha. Yaa wanta guddiseetiin gaarii ofii is keessanii amantanii fudhattanii baatanii immoo yoo barsiiftu outreachiin homaamti ture yoo san outreachii kuyyaraa ala jalloo fa'aa dhaqaatiin waan obbo Buttaa obbo Useen Dassiisootii warra isaanii fa'aa dhaqaati gorsaa turre. Nu tamaarii taaneetiin. Ofii tamaarii taaneetiin. Yaa yaadadha. Obbo Buttaa waliin. Obbo Useen Dassiisoo fa'aa waliin. Gama gara warra Gaashibayyan illee dhaqaat turre. Qarsaallee dhaqaat turre. Hennaa maraamatti. Koree jira ingidii. Warra bayeetiin. Proogiraamiitu jira. Proogiraamiin suni achi dhaqaa yoo jedhan achi dhaqnaa. Qarsaa dhaqaa yoo jedhan jalloo dhaqaa yoo jedhan akkasiin gorsaa turre. Akkasitti utuu jirtanii kuyyara yeroo turtan kana Cole Porter Ministry jechuun warra kitaaba kanneen gurgureetiin deemaatiin gurguru keessatti qooda fudhachuu jalqabdan. Akkasiin qooda fudhachuu jalqabe. Eessa fudhattanii kitaaba gurguraa turtan? Dasee dhaqeera. Kitaaba gurguruuf dasee? Yaa dasee dhaqee. Daseettillee gurguraa ture. Gara guddoo Hararii gurguraa ture. Harariitti? Harariin Ogaadeeniin. Akka Ogaadeeniin? Ogaadeeniin. Ogaadeeniin eenyu gurgurtu dhattaniiti? Ogaadeenii akkiya itti gurguru. Soossanyaa kifila xoor jedhaniiti Harar jira. Jeneraal Abbabee Gammadaatitu ajaja. Ana Fiqaaduu. Brigadier General Abbabee Gammadaati. Brigadier General Abbabee Gammadaati. Brigadier General Abbabee Gammadaa ana Fiqaaduu hordofaati achi nu maddaban. Achi dhaqnee kifila hagarii soossanyaa kifila hagarii dhaqnee Fiqaada gaafannee jeneraalicha bira dhaqne. Jeneraalicha bira hin dhaqan. Namni dhaqu horoma warra oliititu dhaqa malee. Salpha biran gaanii? Biran gayan. Nullee pirootokoolii kenna midhaafannee eessaa dhufte dabdaabbee qabna nu. Misiyoonii irraa. Yuuneeniin nu baarresseetiin. Eessallee dhaqanii akka barsiisan ka jedhu nu baarressaniiran. Kitaaba kanneen gurguruu hin danda'an. Kitaaballee nu kennaniiran xeenaa mogziiti ka jedhamu. Amma hin yaadadhu. Maqaa matsaafanii nu kennaniiranii matsaafa sanniin qabanneet jeneraalicha bira seenne. Jeneraalicha bira seennee kunoo kanaaf ergamneerra dabdaabbee itti kennine. Dabdaabbeen Abbabee matsaafallee itti kennine. Matsaafa matsaafa xeenaa mogziitiin sun nama maraayyuu barbaachisa. Xeenaa mogziitii anillee dubbisee argeera. Xeenaa mogziitii jechuun doktora jechuun mana keessa. Doktori dhugamaan. Yoo akkana taate akkana godhee yoo kana ta'e akkana godhee jedhee kana nama gorsu jechuudha. Namni guddisee jaalata matsaafa. Namni baay'isee jaalata. Kana nurraa fuudheeti kana eebba guddaa nuu fiddan jedhe. Jeneraal Abbabee Gammadaa eebba guddaa nuu fiddan jedhe. Innillee matsaafa gara afurmu attamiin nurraa fudhate. Bite isinirraa? Yaa birrii kudhan yoo san. Isa nurraa fudhatee dabdaabbee nu tsaafee Harar keessatti Ogaadeen kifila gizaatii keessatti lafa feetetti akka deemanii matsaafa gurguran jedhee konvooyii waliin warra waraanaa konvooyii wal fe'eetiin makiinaan hurbaata wotaadaraa geessu. Loojistikii isaa waliin nu ajajanii nu ergan. Matsaafa misiyoon nu ergaa jennee damee Jifaariitti ture yoo sani ka matsaafa ergu.
damee jifaarsan beektami damee jifaarsan isatti bilbilannee matsaafa asiin nu ergi jenne soossanyaa kifila xooriin nu erga soossanyaa kifila xooriin nu waama harariin teenneeti kifila hagarii lafa xooriin jirutti kaampii xooriititti bakka marattu ajaja Abbabee Gammadaatiin baay'ee isin gargaare baay'ee nu gargaare barattoota ta'uu keessanis barattoota ta'uu dabdabbee qabna pirootokoolii kenneerra namni gugurda lafti dhufneellee lafa beekama kanaaf jee nu ajajeet onnollee nu kenne eddoo makiinaallee hojjaan nu kennanii Ogaadeenii dhannee kifila hagarii marattu akka kifila hagarii xoorii kaampii marattu akka hirru baay'ee hojjettan jechuudha seenaa kana nama biraa irraallee dhaga'eera abbeeraa kiyya Amaanu'eel Galgaluu irraa dhaga'ee karaa sanitti akka deemanii gurguraatiin turan simannaan gaariin akka ture akkas gooneet kaampii maraanuu wal geessine 4,000 matsaafa gurgurtaniit birri 4,000 matsaafa 4,400 birri 10,000 hin hagam 4,000 akkasiin gurgurreet hirree deebitanii matsaafa dabdaabee nu ergan ganzabni keenya eessa dhufu soossanyaa kifila xoorii nu dhufu achi isinii dhufu gimjaabeetii achuma dhadheetiini carraa guddaa argattan baannee achi isa ganzabatti yoo jiini ga'ee kifila hagarii soossanyaa kifila xooriidhaan ganzabni keenya nu dhufeera numa kennan xeenaa moግዚite wantiin kana godhaadhaniif waan fayyaa waan fayyaati raayyaa biyyaatiifis barbaachisaa wanta ta'eef kan akka beekaniif karaan isiniif baname jechuudha karaan nu baname akkaataa kanaan kitaaba gurguraat isin immoo mana barnootaatiif kafaltii achirraa argattu jechuudha achi argannaa gimmaasha misiyoonii ergina yuuneenitti kaan immoo mana barnootaa kaan mana tamaariitii kan falannaa akkasiin hiree arganneeti barachuu dandeenye siin jechuudha kutaa aga haayiskuulii geettanii achiin booda kuyyaratti hojii adda addaa jalqabne haga sanfixee deebi'ee kuyyara deebi'ee irshaa kifilii hojjetaa ture kutaa qonnaatitti eenyuun foolii hojjettanii osan bara kutaa qonnaatti ati hojjettu eenyu fa'aa ture Mr. eenyu ayunsha irraafadhe maqaan jalaa badde maqaan jalaa badde lolaa tokkotu ture eenyu maqaan isa waliin hojjetaa ture faranjicha isaa waliin obbo Haayiluun isaa gadi faranjicha sanii gadi Petroo namni jedhamu Petrol moo Petroofi namni akkasii ture nama isa san jalatti hojjetaa ture irshaa kifilii hojjetaa ture ani irshaa kifilii haga maadada jalloo maadadaa dirasi ennaa misiyooniin lafa obeensoon haga hagasii qotaa turre adaabattillee qotaa turre aan haga dhufeetiin jedhe Haayiluun irshaa kifilitti na fudhate harkaanillee waa hojjechuu hin danda'a tiraakteerii tanallee oofuu hin danda'a jajjaba ture obbo Guulloo jabaa Guulloo abbaan Saafao Dr. Saafao isa waliin hojjetaa ture kan waliin hojjetan obbo Umariin Abbabba Imar isaa waliin hojjetaa ture kanneen achi hojjetaa ture isaan hagana argatan immaa lafatu bari'eef nama ergatanii dargaggeessa kana hin dadhabu tiraakteerii illee oofuu hin danda'a qotuu illee hin danda'a obbo Guullootu qotaa Taaddasee Baquuxoo fa'atu qota yoosan ani isaanii oli ana shuumameera Yimar na shuume akkuma dhaqeen
kana keessa hojjetaa turtan jechuudha. yaa faranjichatti na himeeti. Booda achi guyyaa atuma hojjettanii mana mootummaa keessatti hojii jalqabdan jechuudha. Amma uduma hojjadhu Gibrinaa galtan. uduma hojjadhu fayyisaan zuwaayetti shuumameera nama barbaadan danni limaatiin. Danni limaati jechuudha. yaa ijoollee Arsii warra barate barbaadan. Naannoo san keessa biyya san keessatti akka Leephisi naannoon kenna sun Leephisiin keessa nama barbaadu achi naa fudhaa jedhe. Ana Leephisin na fudhan anaaf Gabayyoo Korroosoo. Gabayyoo si achitti jalqabne. Achitti jalqabne Leephisitti muka sanniin nutu feesisaa danni hin dhaabsifnaa hin shuqunsiifnaa akkasiin kaane. Ijoollee biyya beektuu nama naannoo beekuun akkaataa kanaan hojjetaa ture. Muka sanniin dhaabuu keessattis akka danni sun ta'utti iddoo gahaa guddaa qabdan jechuudha. Waan hedduu hojjetan. Haga kun rugaa Leephisiin gubbaa. Leephisiin gubbaa maadada asii haga wotara kennaa. Baay'ee dhaabsifneet. Muka dhaabsiftanii. Muka dhaabsifnee uduma achi hojjannu Hararii Habiroo Awuraajjaa nama barbaadan. Nama barbaadaniiti nama nuu soqaa jedhan. Namni jiru kam Gabayyoo Aashee Waashoo Banuuraa Woldee. Banuura Gaash Banuura. Isaan illee jiran. Kanneen keessaa namni barbaachisaan eenyu jedhanii feesseen haa dhufuu jedhanii Addis Ababaan na waaman. Si waamanii achi. Harar na erguuf. Achi Addis Ababaa dhaqee. Addis Ababaa dhaqee. Habirootti ergan jechuudha. Achi Addis Ababaa dhaqee na gaafatanii hagam hojjetteerta hagan hojjedheera jennaan chilootaa kiyya na gaafatan. Namoota illee gaggaafataniira namoota illee fudhachuuf jedhanii hin dandeenye. Amma makiina illee naa kennaniit shumannata illee naa kennaniit. Habirootti. Awuraajjaa Habiroo Awuraajjaa. Saatatti teenna waliin deemnaa hin ariifachiifnaa. Habiroo dhaxxanii achitti muka dhaabuu waa'ee danni kana. Danni kana halaafinatti dhaqee Habiroon keessa hojjetaa ture. Baay'ee hojjetan. Waggaa 7. Achiin booda gara. Achiin booda Agaramaaramii na fudhatan. Agaramaaramii illee waggaa hedduu hojjedhee ana Agaramaaram jiru Abiyootiin dhufe. Abiyootiin dhufuun yeroo san jechuudha. Duraan dursee gale ana Addis Ababaatti. Agaramaaramii dhiisee uduu Abiyootiin hin dhufne ji'a 5 ji'a 4tti. Gadhiisee Addis Ababaa gale. Hojiin danni limaatii keessaa badhaa waan hedduu hojjetaniirtan achi keessa jechuun. Baay'isee. Muka dhaabiitii amma baay'inaan dhaabamu kanatti yoo waan kana dhageettan baay'ee itti gammaddu jechuudha. Guddisee na gammachiisa. Agaramaraamiin fa'a akka Leephis caalaa dhaabneerra. Baay'ee dhaabdan. Baay'ee Gujii keessatti. Gujiif Boorana keessa baay'ee. Ofiillee bulchaa turree. Bulchaa Awuraajjaa turre, hojjetaa Awuraajjaa turre, akkasitti barasa akkasitti dabarsa. Kanneen keessa Gibrinaa keessa dabartisanii yeroo muraasa ammoo Leespiraansitti illee hojii hojjettaniirtan. Leespiraansitti illee hojjedheera. Innaa Saamu'eel Leespiraansii haqaaqee jiru achi keessa illee hojjetaa ture. Gabra Mikaa'el jalqabe. Gabra Mikaa'elitu jalqabe. Gabra Mikaa'el jalqabee. Inni dadhabaa dhufe Saamu'eel waliin hojjetaa sabbataa ture. Sabbatatti illee alaafii ta'ee hojjetaa ture. Boodarra ka Gabra Mikaa'el illee hin cadhise, ka Saamu'eel illee hin cadhise hambiraa bahee mangistii seene. Mana mootummaatitti hojii deebite jechuudha. Hojii mootummaatitti. Gibrinamatti jechuudha. Gibrinaa deebi. Achiin booda gara Ameerikaa dhufuun jechuudha. Achi uduma Gibrinaa keessa jiru ijoolleen tiyya diivii argatte. Abdiisaa fi. Abdiisaa mootii Mustafaa. Hinnaa takkatti argatan diivii. Diivii argataniitti bayan. Gara biyyanaa dhufan. Biyyanaa dhufan. Abdiisaa yoo sani
ijoonyaa dhiiseen deemu jee haadha manaa tana saniif duubatti hafe. Doktor Furtuu jechuudha. Yaa isaan achi seera godhatanii wal as dhufuuf turan. Mootii Mustafaa as dhufanii akkuma as dhufaniin na waamanii. Waggaa achi biyya kana dhuftaniitiin waggaa hagam jiraattan? Biyya kana Minnesota biyya keessan ta'ee keessa jiraattu jechuudha. Biyyuma keenya gara waggaa 20 ta'eera. Gara 20 ol. Yeroo biyya kana dhuftani waldaan itti waaqeffattan Adventistii taataniirtu amantoota iddoon itti waaqeffattan afaan Oromootiin itti geggeeffamu iddoon akkasiin turere? Hin turre. Iddoon akkasiin turre dhugamaanuu homaan jiran. Amma waan nu godhuuf Lake Street irratti manni Adventistii jira. Adventist number 1 ka jedhantu jira. Minneapolis Forest Church. Nu maal goone nama soqataa turre. Nama maal isinii godhu? Nama mana churchii missiyoonii nu mul'isu. Urgee churchiin Adventistii jiru. Isinii mul'isu barbaadu? Nu mul'isu barbaadaa turre. Haati gannanee jirti. Obbo Ayyaanaa nu biraa bahee tokko ka isaanii. Wanni duubeen fa'aa hin jiranii yoo san Dr. Maarqoos fa'aa kunniin illee as turan yoo san. Haati Maarqoosiif haa jiru. Namoota kanniintu gaasha ayyaanaa fa'aa dabalatee. Dabaleetiin. Nama hedduu dabalatee. Mana Adventistii Forest Churchii dhadheeti. Isaa waliin taa'aa turre. Achumatti waliin achi waaqeffataa turre. Amma nu Ingiliffaan beenu. Isaa Ingiliffaan haasa'an. Nu afaan kennaani waaqa kadhannaa. Midirbeetii nuu kennaa jennee. Beezmentii. Obbo Ayyaanaa fa'aa waliin dhadhee gaafannee achi nuu kennan. Sagantaa achi jalqabaate. Churchii achi jalqabne. Afaan wal gorsuu waliin tsalootii godhannee achi bahu. Booda nama hagamii rukkuma namaa taaneeti lakka achiillee kaanee mee ufimaayyuu mana soqannaa jennee mana tsalootii soqanneeti as Noorziistii kanatti mana tokko argannee achi kadhannee achi galle. Achitti sagantaan jalqabee afaaniin waaqeffachuu nama horachuu achi badhataa dhufu. Baay'inni namaa guddachuun achirraa dhufe. Achirraa dhufe. Hagam gammaddu yoo sanii takkaffaa afaan keessanii waaqeffachuuf barbaaduun keessan. Lammaffaa immoo iddoo itti waaqeffattan baatanii barbaaddanii argattanii amma immoo maatiin baay'een magaalaa kana keessatti wal ga'ee torbaaniin yoo dhiqaate nama 200 olitti wal ga'a. Amma. Hagam isin gammachiisa kun? Dhugamaanuu guddifnee gammanna. Yoo sannu nama hago. Nama lakkoofsaati. Amma waan dhugamaan nu hojjate jenna nama Ameerikaatti biyya namaatitti biyya hin beeknetti biyya teenna nu godheetiin biyya keenya ta'ee biyya keenya afaan keenyaan mana keenyatti achi siqaa kan jenne kana waaqa galateeffataa irraa kana kan ugoote waan ana ulfaadhuu galatoomii jaarraan. Waan inni jireenya keessan aloo iddoo sanii kaaseet waan hedduu keessa dabarseet biyya kanaanis isin gaheet hagadhaa mana waaqaa keessatti namni keessuma jirtu bu'aa bahii hundumaa wajjin waaqa wajjin tarkaafataa jirtu jechuudha. Kana waaqatti amananiit waaqa waliin jiraachuu amantaa waaqa irraa qabaachuu namootaaf maal gorsitu maal dhaamtu jireenya keessan keessa waan argitan waan irraa. Dhugamaanuu namni dadhaba foon keenya dadhaba. Foon keenya dadhaba. Haa ta'u ammoo foon keenya dadhabaa kana waan nu dandeessisee obsa nuu kennee nu horsiisee nu badhiseera. Waan ammallee nama keenya nu
والبيسس جن جالنا نوكن جن جالنا نوكن جالنا نوكن جن توكوشما نوكن يو توكوشما أرجعني يو نجا أرجعني يو جالنا كاباني وانتينو أفود أبتانجرو لقمانو وانتينو أفود أبتانجرو واق أكيان واق هجمانو واق أكيا كجالنا كني كفيانا كني تيف كنجانا كني تيف أتيجلتو مجيء واق كرتار أن يرو هندما غلطة كيسان غرا واقع تبيف غمچو غدا قبدو كنا غمچو غدا قب ما امنا كايرا اكما ما جده كان غود دكنا كيسانا باسه سنه نانسه امريكانا فيديتي دمرت كونو ما كان نغوديرا وان ها غلطو موجه غلني واقع كان في واقع كيسان غدي نيسنا غرا واقع فولا كيسان غرا واقع ديبسا واقع كدادا واني واقع واقع تاتي واقع موتو تاتي ابا جيرناتي فيسا لبو كناتي كناف واقع كن اكا غدي نيفنيج المدلتو فنتلدلتو نله دامسين اسين قبدني وانتين هندما يوهن دربا كاين دربني واقع جرادا واقع دابدا واقع جرادا كواقع جراته وما دبو وما وان دبا ان ارغ قجلتو ارغا جيرنا ارغ لفرتو جيرانيرا واني اولفاتو كما نسمي اللي اساتونو كنا كان جدا كاسامي ديزيتي لفرتو واغودا ارغنيرا جيروتي غاشفسه ارا ارغنيت ولين حاسو كناف يادا كنا كابني دبچو كناف غدسه غمديتين جدا وان انچ ارا كنا وان نوف كناف غلني غدا واقافاتاو ثانك يو غدا وان سناي بيسو ناجرا ان اللي سي ولي وان كان يادا كان قودا مو غدسه غمدا واني اولفاتو واقا الفات دجا واقا الفات وانا جا وان كان هيره كان نو كنتي وان كان دبنه دبرسو وان دندنف وانا اتلفات دجا واقا يسنا يبسو الفات يرو برال ولد دبنه چرا كناتين ولرغنه ولين هاسو كدندن واقا ابدت واقا امين